Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan nagaa fayyaa alhamdulillah nis nagaha. Har'a immoo waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan namni tokko baay'ee barbaachisa jechuudha. Namni osoo yuutuuban banatin dura wanti beekuu qabu jechuudha. Wanti beekuu qabu tokko maal seetanii idiiti godhuu jechuudha. Maaliifini idiiti godhuu yoo hin beekne akka viidiyoo waraabamee akkamitti akka idiiti godhamu yoo hin beekne yuutuubiin hin fayyadu jechuudha. Yuutuubii hojjechuun dura wanta nama barbaachisan tokkoffaa jechuudha. Kanan har'a qabadhee dhiyaadhee hanga dhuma viidiyoo tanaatti na hordofaadha. Telegiraamiin kiyyas liinkii isaas jala isiniif kaa'aa jooyin gootanii sheenuu dandeessu jechuudha. Achirratti aappoota asirratti isin barsiisu hunda achirratti isiniif hin ergaa. Liinkii wanta isin barsiisuutis achirratti isiniif hin ergaa. Achirraa gaaffiillee gaafachuu dandeessu inshallah hanga danda'ame isiniif hin deebisa. Waan akkasiitti amma barumsa keenyarraa akkamitti iskiriin rikoordarii keenya idiiti goone jechuudha. Kan amma moobizeen yookaan immoo wanta garaagaraatiin iskiriin rikoordarii kana idiiti itti goonu jechuudha. Jawwaaluma keenyaan osoo kompiitarallee hin ta'in andirooiduma keenya akkamitti akka godhannu ilaalla. Amma jalqaba chiroomaa keenya keessa seenne jechuudha. Egaa erga isheen mallattoo bakka searchii kana gaa hin beektu bakka searchii kanatti namuu beeka jechuudha. Bakka itti barreeffamu kana asirratti barreessitu jechuudha. Maal jettanii barreessitu? Firaame PNG jettanii barreessitu jechuudha. Koppii raayitiillee hin tahu jechuudha. Kuni waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Goo jettanii asii searchii gootu jechuudha. Erga searchii isiniif ta'e egaa isiniif haaluma shabakaa keessan irratti hundaa'e gaarii. Egaa kunoo fuula kanatu nu dhufa jechuudha. Fuula kana keessaa bakka imeejii jettu kanatti dho'attu jechuudha. Imeejii irratti as tuqxu yoo oolirra taas rakkoon qabu amma kana keessaa jawwaala kan sitti bareede tokko ni filatta jechuudha. Fakkeenyaaf ani tokko filadheetuma sana agarsiisu kunoo kana akkanatti irra dhootanii booda sagaattanii xixiqqoo takka isaan gootanii qabdu jechuudha. Achi booda daawulood imeejii bakka kana jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan gaditti bu'ee jira jechuudha. Okkee jennaani amma erga kana buufannee jalqaba ammas maal goona piiksilaappii keenya keessa seenne jechuudha. Faayidaa isaallee walumaan laallaa. Amma erga haala kanaan nuuf bahe booda achi mallattoo ida'oo solii tana xunnee bakka footoo fudhatan kana keessa seennee kan amma buufanne kana fudhanna jechuudha. Kan amma buufadhe kana kunoo ergan haala kana irratti as fudhadhee maaliin godhaa kana adii kana keessaa balleessuudhaaf gurraacha kana qofa dhiifachuudhaaf jechuu akkana butuudhaan mallattoo kanarratti dhooftu jechuudha. Haala kanaan ammas isa kanarratti tuqxu jechuudha. Ka gadii kanaan mul'atadhee gaaddidduu harka kiyyaan mul'atadhee yaada. Bakka tiraanisparentii kanarratti dhootummoon kana qofaa nuu ta'e jechuudha. Qofaa erga nuu ta'e asii olii seef gootu jechuudha. Seef imeejii fi seef galaarii gootanii erga haala kanaan nuuf bahe amma kallattimaanii kaan maasterii keenya keessa deemna. Egaa nuuf banee booda bakka pilaasii guddaa kanatti jechuudha. Achi booda 16:9 kanarratti turtu. Achi booda ammas duuba isaa kan godhuu barbaachisan filatta jechuudha. Gaafa biraandiin nama fakkeenyaaf kan waa filadhuute kun hin butama jechuudha. Viidiyoo qofaatu hin butamne malee kuni footoon hanga fedhe butamaa jechuudha. Qixa viidiyoo sanitti amma erga akkana gootanii laayerii kana tuqxu achii booda miidiyaa bakka yookaan tuqxu achii booda waan waraabdan fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma waraabe tokko haa fudhadhuuti. Egaa haala kanaaf uffaa isaarratti erga buttanii asii kutuu dandeessu. Asirratti kana gootanii irratti gosa kutuu barbaaddu kunoo mallattoo maqasii ni jira. Kuni gara kana kutuudha. Gara kana kutuu waan gara kana jiru jechuudha. Gara mirgaa jiru. Kun immoo waan gara bitaa jiru irraa kutuudha jechuudha. Kun immoo walakkaatti kutuudha. Kun immoo walakkaatti kutee jira.
Erga haala kanaan fudhannee booda kunoo akkuma agartan as dhufeera jechuudha. Amma immoo maal goona laayerii keenya keessa dhannaa achi booda miidiyaa keessa dhannee kan ammaa kana fudhadhaa. Bakka isa ammaa fudhadha kana jechuusaa ammaa ciroomaa keessaa buusa kana qixa sanitti as buttu jechuu qixa viidiyoo kanitti akkas buttu. Egaa haala kanaan buttanii booda akkas gootee guddifattee kanarra kilii godhuudhaan xiqqeeffattanii hin sirreessitu jechuudha. Kanallee itti guddisuu dandeessu. Egaa kunoo akkuma agartan kana fudhadheetiin jira. Kan gizeerraa jijjiireen jira maaliif amma wanta ani bifa isaan jaalannee jechuudha. Akkasitti gooneetii kunoo akkuma agartan kun akkasii miti akkas guddistanii yoo barbaadan ammas kanarra kilii godhuudhaan kana wal qixatti guddiftu jechuudha. Egaa haala kana gootanii booda kilaasii wanni otoraayitii tuttu kan ammoo walakkaatti buttu jechuudha. Kunuunsa kanatti amma fakkeenyaaf kan ammoo saamitii godhee sana agarsiisuu fi irratti dhahee jechuudha. Egaa haala kanaa kunoo akkuma agartan nuuf bareedeera jechuudha. Kana beekuun dirqama sheer laayikii waliif godhuudhaaf waliif daddabarsaa kan hin beekne biraan gahaati akka beekee baratu godha jechuudha. Kan ammoo laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaadha. Ammas immoo erga kana laayerii keessa dhannee jechuudha waan barbaanne tokko mallattoo saabiskraabii giriin iskiriina fudhachuu barbaanne akkuma kana jechuudha. Kunooti giriin iskiriiniin kuni irraa kuttu bakka hin feene jechuudha. Maqasii kana gara kana kukkuttanii egaa haala kanarra dhootanii ciroomaa tuqxee jechuudha. Hayyee dhiifama osoo hin argine bakka malee tuttuqee akkas ta'e amma kan akkana gootanii kiliik irra gootu jechuudha. Ciroomaakii kana keessa tuqtuquun mallattooma fakkii namaa tanaa egaa akkas ta'e kan achi bantu jechuudha. Erga sanii kunoo laayikii akkuma jiru bakka barbaadan kaachuu dandeessu jechuudha. Kan fuutanii egaa akkasitti gootanii asii qulqulleeffattu akkas gootan kun amma fakkeenyaaf jalatti mul'ata jechuudha. Giriinni kun akkana gootanii haala kanaan jalaa yoo fakkeenyaaf kan ammoo kuni giriin yoo ta'u dhabee diimaa ta'e kan wanti jalaa masaata sun diimaatti jijjiirrattu bifuma jalaa jijjiirta san fakkaachuu qaba jechuudha. Amma kunoo diimaa yoo godhe fakkeenyaaf nuuf hin ta'u jechuudha. Baay'ee nuuf jedhee miidhagu. Ammoo bicaa wanni kana hon godhe maal jedhama magariisa kana hon godhe kun haala kanatti jalaa badeera jechuudha. Bifa kanaan bareeffattuu jechuudha isinii. Egaa sanii immoo mallattoo asii kanas isinii dhufuun ni mala. Asitti immoo mallattoo sheerii takka isinii kaa'uun ni mala ta'a. Haalli teessuma jawwaalaa adda addaa achi booda asii tuqxanii achi booda ekspoortii kana tuqxanii jechuudha. Akka kanatti seef godhatanii achi booda upload godhuu qofaadha jechuudha. Wanti isinirraa eegamu wanti tokko wanti biraa hin jiru. Hanga viidiyoo biraatti walitti eegnutti laayikii fi saabiskraayib gochuus hin dagatinaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti eegnutti nagahatti isiniin jenna. Hanga bu'utti eegganna. Egaa kunoo haala kanaan bu'e amma akka footoo keenya keedhannee haa ilaalluuti. Kunoo jechuudha sagaleedhaan jalaa hidheera malee fakkeenyaaf kunoo haaluma agartan kanatti bareedeera jechuudha. Kun isa giriin iskiriinaati sagalichi jalaan cufne nan irraanfadhee kan isin cufuu qabdu jechuudha. Haalaan amma sagalee cufsisanii kunoo amma kuni
nuuf bareedeera jechuudha. Bifa gaariidhaan bifa isin bareeffachuu dandeessu. Amma daqiiqaa isin ittiin dheeressuu fi waan akkasiitti hanga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaatti.